السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رضفافي كبجمتوتي كينا هندي كيسانو أكم من قبدني جرجرتو سنين جتا قسم وارد أمنتي برالي أشمار كفوني سنين جتا حتى دي بيتنين فيتنين جرا رضفافي كبجمتوتي كينا كما كالي أركتن فيديو ورابتنين توري كاميرا كاي جدا سيدونا لهي تتكنا أكوانا إيتنين جرا akkuma argitan keessaa ilkaan guddaa tokko na socho'eetiin jira. Dhugaa rabbi na socho'ee jira. Dhahaa nuti akkas na dhahe hedduu takka na dhahe keessa oolmaa ta'ee jira isinii galee. Ina dhukkuba jechuudha. Akka jabe kan na dhukkuba yaakimiidha qorsa fudhadhee dhufuutti jira jechuudha. Hedduu takka na itee na dhukkube. Kaza holotaa fi kabajamtoota kenna amma sirraa gad deebi'anii jiranii jiranii dhiitinillee jalqaba irratti osoo makanayyuu hin dubbatin duratti birrii maa hin galchinillee warri naan jettan jechuudha. Kanaafuu godhee walaata. Hiddeessa kuwaara bartanii dubbachuu yoo dadhabee kawii kun akkas hidda walitti naqabamu jechuudha. Baga tumamee garuu baga dhahamee kaayoon qaba. Yeroo tokko tokko jechuudha. Wanni namni yaannallee namatti deebi'uu dandeetti. Garuu roozaan ka qabdu kaayoo mataa isii qabdi. Birri isaallee akkuma irraa fuute warri maa hin kenniniif illee naan jettan ansaniidhaaf miti. Wanni an birri isaa kennuufi dhabe birri isaa waakkachuufi miti. Dhugaa rabbii birri isaa qarallee isin hin jira. Akka na bira jirtu sila nama duniyaa dantaa qabu miti ani. Jiruun addunyaa tunni dhuftii nukutti nutuyyuu yoomirraa akka tarruu irraa hin beeku jechuudha. Kanaafuu birrii kana fudhachuufi miti. Awwalallee gaafa walii galle sargiirra walii gallerra yoo si fuudhe birrii kana sargiidhaan godhannaa aruusa kennaan godhannaa wacii kennanuuf taatee naan jedhee miliyoona lamaan irratti argee. Kaza ka miliyoona lamaa inni irratti argisan illee anillee dhugaa rabbii hedduu ijoollee nu dhufanii waa hedduu naan jaa turanii birrii isaallee keessaallee hin balleessine akkasumatti jirti. Kana waan birrii isaa balleessetti kalee viidiyoo kaameraa dhoksee waraabee ture. Yoo argites hawwiin illee itti qaatedhini ala waa itti himuuf ture. Seedoon aslan nama dubartii hedduu jaallatudha. Nama dubartii takkaaf lamarra gad taa'uu hin dandeenyedha jechuudha. Maaliif isin jedhe beetanii mirga qaba. Abbaa fedhe jaallachuullee abbaa fedhe fuudhullee mirga qaba. Ani garuu birrii kana hin balleessa hodhu jedhee erga kenneeyu amma birrii qabu hunda harkaa fixe tana fuudhuuf dhufe jechuudha. Birriin tun hima dhumti. Dhalaa kana arkuu maali sirrii dhuguma miskiina namallee hin qarqaaru. Nama kana qarqaaruun duratti ijoollee isan keetuu qarqaartoo. Ani birrii tana ijoollee kan teetii waa hin godhaa malee ofii kiyyaa fudhachuuf miti. Takka ijoollee teetii waa godhaa takka jaartii teetii haadha ilmaan keetiitiif kenna jedhee jechuuniif malee ani birrii isaa fudhachuuf miti. Hedduu takka naaree ture dhugaa rabbii ittiin akkasitti na dheessan. Birrii kana jecha hedduu takka na dhahee namni dheera. Miidhamullee kaayoo mataa kiyyaa qaba. Adi namni hin miidhamne takka hin jiru. Garuu anammoo kaayoo mataa kiyyaa tokko qaba jechuudha. Kaayoo mataa kan keetii kun maali yoo jettan ani nama
waa hunda cinqii baay'ee keessa dabaree aslan jecha namaatiif gocha namaatiif nama bakka hin kenninedha ani. Maaliif eenyumaafuu bakka hin kennu sammuutii amanii eenyullee na dheemaru ofii mara kasaan deemee nama jireenya kee keessatti bu'aa baay'ee bahii baay'ee harkee as gahee jechuudha. Kanaaf nama miidhulee hin deemu ani nama dubartii takka osoo inni haala ilmaanii harkaa qabu sun rakkataa jirti moo rakkataa hin jirre akka hin beekne fuudhee inni birrii kana akka jira kan dhalaa karaa deemtu agartanii ta bakka isiin dhufte hin beekne ta waa'ee isii hin beekne fuudhee birrii akkana godhaa tokko osoo namni jaartii isaa taate waan fedhe haa godhuu fi haqarraa qabdi. Jaartii halaala isaatii waan barbaadillee godheef adiidha. Ani takka yoo ilaalu baguma rabbi isa idottuu nan qabee silaa hamileen xiyyaa yeroo hedduu taqara na cabde daran na cabuu dandeessi dhugaa rabbi. Kanaaf ani birrii kana wanni dhoogadheef waan biraa miti. Ani taayoo kana ani birrii tana Sumayyaa ergee akka ilmaan isaa sun wayin godhattu barbaada. Akka ilmaan isaa sun hin rakkanne fedha malee ani birriirraa hajaa hin qabu bakka hajaa takka illee irraa hin qabu. Garuu Sa'iidoon akkasitti na dha'uun isaa sun hedduu takka yeroo viidiyoo sallaalu hedduu takka natti dagalme. Namni keerii namaa yaadu tokko sharrii taatee namaa deebite adiidha. Baggaladhee rakkoo hin qabu. Inni Sumayyaan haa jaallattuuf yookiin Sumayyaan itti haa deebituuf haa hedduu kaan godhee micoo sanuu sobee mistira garaa baasee qamaasisee mana algaa fidee qamaasisee micoo sanuu jechuudha. Micoo jetti maasan iyyuu micatti mirqaante waan haasoftu namni waan hawwitti mirqaane waan haasawuu fi waan dhisu addaan hin beeku. Akkanatti ilaalutti kan hundana dhukkoo awartanii akkasiin dhiitee ture yeroo muktiyaa. Namni yoo mirqaane waan haasawuu fi waan dhisu addaan hin beeku. Keessa micatti ammoo sobii waan jiru hunda gara mucuq godhee guure. Kaza san cubbuun nan dhiisuu birkasanii birriidha. Micattiin dammoo of ajjeesa dhaarteen of ajjeesaa misxirri kiyya na bahee akkana inni misxirri kiyya na baasee maatiin kee namni hundi nan dhiisu halluu bootii nuuf baasaa jechuun jirti jedhanii micattiin jechuudha. Isinii galee kanaaf Sa'iidoon nama dhaabbata qabu miti. Dhalaan fedhee dhalaan argite yoo itti dhufte Sa'iidoon nama jaallata bakka. Nama jaallata hadhuma tan irraa qabdi jaalalti. Hadhuma tan dhalaa takka argime hadhuma irraa qabdi jaalalti. Argitanis waan akkana hadhuma tan. Kaza namni akkana gaarii miti jireenya ofiillee balleessa. Nama tokko hirattuu dabee fi maqaa ofii dabalataa waa meeqa ta'a. Kaza tokko ammootu osoo waa hunda qabu osoo maal ta'u keessattuu namni ilmoo qabu gifii dalaguun gaarii miti. Wallahi jiruun addunyaa tunu isinuu xiqqishuudha. Gifii ilma namaatti dalaguun gaarii miti. Kanaafi hadhaa beekna malee ta'uu hin beeknu. Taasisaa ammaa beekna malee xiqqishuu daqiiqaa muraasa booda hin beeknu. Akkanattu jiraachuu akkanatti deemuun kun nama nu godhuun kun rabbiin waan guddaadha. Rabbiin ofirratti hin arkinu. Warroonni yeroo isaanii maaliif akkasaatti birri baqasitu beekta? Wallaahi laazim. Wanatu malee adiidha baganaan dhahee garuu waan hin beekne keessa hin galina. Waan hin beekne tokko agartanii waan hin dhufanne tokko. Akkan isin yaaddanii olii yaadu jiraani. Kan namni tokko ittiin dandeenye olitti yaadee wayiin tokko as baasuuf agartanii kan namni hunduu itti gammadee isin martinuu itti gammadanitti as baasuufi wanni nan hadhatu Sa'iidoon akkana na dhahee na miidheef isumaafi anillee wallahi birrii kana isuma deebisuufi an birrii malee dhugaa rabbii dubbadhe an birrii Sumayyaatti ergee jira waan hunda qabatamaa wajjin isinii baasa jechuudha. Birrii Sumayyaa ergamte jirti. Birrii Sumayyaatti ergamte jirti. Wanni kana hunda akkatti dhahamee deebiillee waan biraatiif miti birrii Sumayyaa ergee jira. Sababni Sumayyaa ergee takka boruuf haadhallee haatullee keessaa waan wayii numa dhageettanii waan isinirraa gammaddanii jettan wayii jechuudha. Warroonni waan hin taane fudhattanii waan hin taane yaaddanii jettan waan osoo hin hubanne osoo waan tokko hin laalle rabbi isin hin dhiisu Oromootiya. Waan tokko gaafa namaan jettan guuttadha waan laalladha suutaan deeman qoreen nama waraanti jette Oromooni. Kaza ani
أنا روزان كانت أسر لالتني بدو إسني فكاتو توني والله روزان madaa keessi kiyya qabu eenyu jiru addunyaa kanarratti hin qabu. Caba onneen tiyya cabte eenyu addunyaa kanarra cabte jedhee hin yaadamu. Chaalenjiin jiru addunyaa kanarra dabarse eenyullee dabarse jedhee hin yaadu. Chaalenjii baay'ee dabarse. Alhamdulillah. Gazaafuu asirratti nama badduu isiniin fakkaachuu danda'a. Garuu asirratti kolfee qabadha malee keessi kiyya hedduu nama gubateedha. Keessi kiyya hedduu nama madaa'eedha. Keessi kiyya hedduu namaaf jecha waa baay'ee kadhameedha. Keessi kiyya hedduu takka nama miidha bakka miidhaa kiyya kana namni namaa hin argu jechuudha rabbii alamaa malee. Kaza warri asirratti baatanii waa hedduu tokko tokko jejjettanii wallahi إذا جامنا كيسن تقلوا دندسي وين تايدك الناس هنا أني نما كايو أبو كايو كيا دافن دي ماجرا كذا نمو دي بي أنا ما ولد بوسي نما دام باس ولمتي نما ولد دي بسود أف واحد ولا لجوجرو كان هم بيتني إن شاء الله سلطان أفتني إلا جيتني ماله نما دام باس ودي بومتي نما ولد إجارو ديمو كذا تكمل تبيك أني أكان قدي أكان في الإثيو قصيدو سوا إذا في سمايا كان أولي بدي بسودان دا ربي يونك أركاري كذا أنا مكايو دا قبودا إنما مدا قبودا يرو أسرع كل في تمردو قاسن تفكاتني جرو أمو قمتشون قبا مالي فري كليسا هبلين تيا جابتي واحد والله جريني قيا وي سينا كان يقاف أسوء سيني همي لقمان تروزا أجتني Dhuguma roozaadha. Roozattuu chaalenjii hagana kana keessa gahu dabre ana bara 2023 irra ida bara 2025 chaalenjii keessa dabarse ilmi namaa dabarse beeku. Obsa rabbiin alamaa naa kennee obsa an irra obsa jedhe ilmi namaa hin jiraate obsa hin beeku garuu chaalenjii baay'ee dabarsisa. Chaalenjii kana keessatti akka hamileen tiya cabxe hamilee namaa akka cabxu barbaadu. osoo danda'e hamilee nama ijaaree yoo bakka ati akka cabtetti tana cabsuu barbaadamani hamilee nama cabsuu barbaadu kazaan dammoo dhibee warra waa baay'ee haasofitanii guyyaa wayii seenaa roozaa qabatamaan bartanii ragaa wajjiidhaan waa hunda wajjiidhaan chaalenjii an keessa dabarsee garuu dabarsee jira alhamdulillahi rabbil aalamiin alhamdulillah rabbiin keenya faana ta'ee dabarsee jira. dabarsee as gahee jira. Kaza dharsin dhufee booyee osoo hin taane jireenyaan amma keessa jiraadhu akka nan argitan garuu jireenya amma sa'a ammaa kana keessa jiraadhu jireenya gammachuu keessa jira jechuudha. 23 irraa ilaa 25 chaalenjii baay'ee nama dabarseedhaan. Nama jireenya hedduu bu'aa baay'ee keessa dabaree as gaheedhaan. Kanaaf hamoo namaan barbaadu addaan baay'isa namaan barbaadu nama diibuun barbaadu asirratti isiniif fakkaachuu danda'a. No, nama akkasii miti roozaan nama bishaan namaatu jiisuu illee miti. Nama jecha namaa jette illee olii ofii jiraatu miti. Waa hedduuf ta'uu danda'a garuu. Kanaaf wanni hin beekne nama hin beektu jedhan warri na osoo na beektanii. Anaan miidiyaa irratti filawaatti osoo na argitan na beektanii nama akkasii miti nama nagaati. Nama jiru addunyaa jala deemuu illee miti. Osoo nama jiru addunyaa jala deeme nama yoona osoo duniyaa jala deeme nama sammuutii yaadamuudha jechuudha. Garuu alhamdulillah nama qabeenya jala deemuu deemiti. Nama silaa yoona waa hedduu ta'uudhaan jechuudhaan isin galee osoo qabeenya jala deeme. Kanaafuu dhugaa dubbachuuf dhiifama wajjin martummaan keessan Oromootii warri waan namaa jettanillee jechaadha isin namaa jettan kun manatti isin galuu danda'a. Senegal أنا الحمد لله أما challenge سنجس دبري أسكيجر أسكو يتي قلت ربي هي قل فتا جرو الدنيا أنا جس تلمني وسوا هين أركني وسوا هين دبر سنجرات هنجرو نما ربي نما في جلة فتنا جران فتنا بيجر الحمد لله بك فتنا ما كيسادي بهجر أما سيو جنا كفتا من مداد الحمد لله جل فرد جرون الدنيا يسينو تفتناتي dhugaa rabbii wajjin himita fatanaat hankafiin soo jiran taanis bakka akkan isin hin jiru jechuudha. Jiru addunyaa kana keessatti meeqattu ilmoo dhabee meeqattu waa meeqa ta'e meeqattu jireenya isaa dhabee meeqattu haadha abbaa isaa dhabee meeqattu fayyaa isaa dhabee lafarra deemee jiraachuu jira. Jiru addunyaan kun waa hedduu qabdi. Nama meeqattu rabbiin kun ka qabeenya qabu ilmoo dhorkatee
ka qabeenya hin qabne ilmoo itti kenne ilmoo sun waan nyaachisu dhabe. Ka fayyaa qabu badaa maal ta'a jedhee yookaan waan tokko godhuuf yaada. Ka fayyaa hin qabne yommuu fayya jedhee yaada. Isinii galee jiruu addunyaatu waa baay'ee qabdi. Kanaafuu fatanamuu waan gaariidha. Kanaaf ani kaayoon qabaa kaayoo kana jechuun waan ani ilmaan seeduu kanaatiif godhuuf deemu hin argitan jedhee yaada. Ani garuu birisuma yaarra galchee jira. Kanaafin tumamullee waan barbaadallee ta'u arrabsamullee an nama kaayoo qabudha malee nama simbiloodhaa miti. Kanaafuu hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaikum isiniin jedha. Warri waan nama jechuu ariifattan hin ariifatinaa.